harka fuunee kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoork ibsa nu ga'ee qabna. Haala yeroo irratti yaamicha abbootii amantaarraa uummata keenyaaf dabre duula kadhannaa yookaan du'aa'ii Rabbiin. Qabsoo Oromoo keessatti yeroon keessa jirru yeroo jiraachuu fi dhabamuun Oromoo fi Oromummaa itti murtaa'uudha. Waxabajjii 29 bara 2020 gooticha gameessa artist Hacaaluu Hundeessaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti ajjeesuun Oromoo Mogolee buusuuf shirri guddaan xaxamaa ture ifa bahim. Pirojektiin Oromoo cabsuuf duraan dhoksaan Oromoo irratti dalagamaa ture ajjeechaa Hacaaluutiin ifatti hojiirra ooluu eegalim. Ajjeechaa isaa qofa osoo hin taane haalli awwaalcha isaatis daranuu gadda dabalataa nutti tahim. Reeffa gooticha kanaa gubbatti maatii fi firoonni isaa rasaasa waraana mootummaatiin ajjeefaman kunis madoo tahan kaanis nu ukkaamsaman. Osoo kun kanaan jiru hegeree saba kanaa dukkaneessuuf duulli kallattii biraatiin itti fufem. Ajjeechaan, hidhaan, reebichii fi gidiraan gola Oromiyaa hunda keessatti gubbaa hanga jalaatti eegale. Bifa yakkamtoota Hacaaluu ajjeesan dhoksuu yaaluu fakkaatuun qondaaltonni mootummaa hundi miidiyaan gadi bahanii abaluutu Hacaaluu ajjeese, abaluutu akkana godhee fi kan kana fakkaatan jedhanii ija daaran dhiqatanii olola qorannoon hin mirkanaa'in hafarsuu jalqaban. Hayyoota Oromoo qeerroo fi uummata keenya boo'icha Hacaaluu irratti argamuuf reeffa isaa waliin gara Ambootti imalaa ture jumlaan qabuun bifa qindaa'een mana hidhaatti darban. Ajandaa ajjeechaa dhiiga Hacaaluu baasuurraa gara ajandaa siyaasatti jijjiiree ajjeechaa siyaasaa godhee nutti gadi bahe mootummaan. Kunoo hanga ammaa ajjeechaan, hidhaan, reebichi bakka buutee isaanii dhabamsiisuun uummata keenya irratti baname hin dhaabbanne. Ragaa hanga ammaa qabnuun namoonni 50,000 ol hidhamanii dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeefamanii kurni hedduun madoo ta'anii kan jiran yoo ta'u dubartoota hedduu irratti gudeeddiin raawwatamee jira. Kanaaf ragaan uummata bal'aadha. Gochi kun ammas cimee itti fufee jira. Yeroo ammaa kanas hayyoota Oromoo qaroo gootota iji uummataa kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Dajanee Xaafaa fi hooggantoota siyaasaa jumlaan hidhatti guuranii gidiraa yookaan torchar irraan gahaa jiran. Itti dabaluunis duula maqaballeessii jibba hamaan guutame saba Oromoo irratti bananii halkanii guyyaa gara miidiyaalee sirna nafxanyaa deebisuuf hawwaa jiranii fi murna aangoorra jiru kana deeggaraniin hafarfamaa jira. Gama biraatiin ammoo waajjira muummee miidiyaa ijaa fi gurra uummataa akkasumas sagalee saboota fi sablammoota cunqurfamoo kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Niitoork cufanii istiidiyoo isaa cabsanii qabeenya isaa guutummaatti saamanii gaazexeessitoota hidhatti guuraa jiran. Kanaanis sagalee uummataa ukkaamsanii miidiyaalee mootummaa fi kanneen sirna kanaa fi nafxanyummaa leellisan hundaan duula maqaballeessii Oromoo irratti labsanii boqonnaa malee itti jiru. Akeekni isaanii saba Oromoo saboota birootiin walitti diinomsuuf baajetni guddaan baasii tahee ifatti shira hojjechaa jiru. Shirri hojjetamaa jiru kun hundi garee walqixxummaa sabootatti hin amanne dimokiraasii fi federaalizimiin dhugaa akka lafa qabatu hin barbaanne fi ilaalcha sirna moofaa durii deebisuuf aangoo siyaasaa dahoo godhatanii socho'aa jiraniin akka xaxamaa jiru sabni hundi bareechatiin beekamu. Kaayyoon jaraam Oromummaa mataa ol qabate kanam akka hidda godhatee hin cimne deebisanii ukkaamsuun sirna nafxanyaa jalatti kuffisuuf carraaqqii taasifamaa jirudha. Uummanni Oromoos shira kana karaa hundaan qabsaa'ee irra aanuuf murannoo fi kutannoon qabsootti galee jira. Kanuma jabeessuun Oromoon tokkummaan kutannoo fi murannoon falmachuu qofaan mirga isaa gonfachuu akka danda'u wal yaadachiisuu barbaanna. Qabxiileen ijoo fi bilbiltuun hatattamatti deebii barbaaddu. Tokkoffaan hayyoonni Oromoo gameeyyiin Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Mikaa'el Booran, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa, Dajanee Xaafaa fi kan kana fakkaatan dabalatee hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan mana hidhaatti hiraarfamaa jiran osoo oollee hin bulle akka hiikaman gaafanna. Lammeessoon duulli ajjeechaam, hidhaam, saamichaam, hiraarsa fi reebicha akkasumas gudeeddiin dubartoota Oromoo irratti humnoota nageenyaa yuunifoormii mootummaa uffataniin raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuun qaamonni kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafanna. Sadeessoon
miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork seeran ala cufame haal duree tokko malee akka banamu qabeenyi OMN saamamee ture hatattamaan akka deebi'u gaazexeessitoonni fi hojjettoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhugaa jiru uummataan gahuu isaaniif shiraan hidhaman hatattamaan akka hiikaman cimsinee gaafanna. Abraffaan miidiyaaleen mootummaa gibira uummatarraa sassaabamuun hojjetaniif kanneen dhuunfaa biyya keessaa fi alarraa dabraa jiran hundi yeroo ammaa kana duula jibbansaa guutameen Oromoo irratti bobba'anii hojjetaa jiru. Sabaa himaaleen kunniin hatattamaan gocha akkanarraa akka dhaabbatan akeekkachiifna. Qondaaltonni olaanoon ajandaa dulloomaa akkanaa kana bocanii jeequmsa kakaasuuf miidiyaatti fayyadamanii dhimma itti bahaa jiran aangorraa kaafamanii seeran akka gaafataman ni akeekkachiifna. Shanaffaan raayyaan ittisa biyyaa kan daangaa biyyaa eeguu dhiisee magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti bobbaafamuun uummata Oromoo ajjeesaam hidhaam hiraarsa fi saamaa jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa bahuun mooraatti deebi'uu qaba. Kanneen yakka uummata irratti hojjetan seeratti dhiyaatanii murtii isaan madaalu akka argatan gaafanna. Jahaffaan ajjechaam aartist Hacaaluu irratti raawwatame osoo qaamni walabata qoratee uummataaf hin dhiheessin qondaaltonni mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiran miidiyaan gabbahanii akka waan ragaa harkaa qabanitti abaluutu Hacaaluu ajjeese jedhanii olola ragaa hin qabne burjaajii uummataa keessatti uumuuf yaalan duula tokkummaa Oromoo diiguuf baname. Duula Oromoo jidduutti shakkii uumanii kutaaf lagaan adda qoodanii umrii aangoo isaanii ittiin dheereffatan godhatan. Kana akka nurraa dhaaban jabeessinee gaafanna. Torbaffaan eenyummaa shiftoota aartistii keenya Hacaaluu Hundeessaa galaafatanii qaama walaba ta'een qoratamee firiin qorannoo isaatis yeroo yeroon uummataaf ifa tahaa akka deemu cimsinee gaafanna. Koreen abbootii gadaam hayyoota uummataa biratti dhugummaan beekaman ogeeyyota seeraam ogeeyyota fayyaam firoottan Hacaaluu fi qeerroowwan dhimmicha itti dhiheenyaan beekan of keessaa qabu ijaaramee ifatti hojii akka eegalu gaafanna. Kana tahuu baannaan garuu uummanni kan shakkaa jiru warruma aangorra jiru tahuu hubachiifna. Qabxiileen bilbiltuun tarreeffaman kunniin dafanii deebii argachuu qabu. Uummanni keenyas itti baha gaaffilee kanneenii hordofee bakka hundatti irra deebiin akka gaafatu yaadachiifna. Qabxiileen ijoon olitti eeraman kunniin hanga hin deebinetti mootummaa kanaa wajjiin haasawa tokkollee hin qabnu. Akkuma walumaanuu beeknu qabsoon keenya qabsoo karaa nagayaatiin ammas taanaan adeemsi keenya sanumam. Maloota qabsoo karaa nagayaa hedduu keessaa tokkoon kadhannaadha. Duulam Rabbi yookaan waaqa yookaan uumaa kadhachuun akka sabaatti waliin geggeessuudhaan haqa ifiitiif falmachuudha. Kanaafuu tooftaalee qabsoo karaa nagayaa keessaa tokko kan ta'e sirna kadhannaa yookaan du'aa'ii guutummaa Oromiyaa fi biyya alaa kan hawaasni Oromoo keessa jiraatu hunda keessatti guyyoota sadiif adoolessa 24 bara 2020 hangam adoolessa 26 bara 2020 akka adeemsifamu murteessinee jirra. Haaluma kanaan tokko gaafa jimaataan adoolessa 24 bara 2020 irraa eegaluun hanga dilbataa yookaan alada adoolessa 26tti amantaawwan hundi akkaataa amantaa isaaniitti manneen amantii mana jireenya fi bakkeewwan hojii garaagaraatti sirna kadhannaa kan adeemsisan ta'a. Lammaffaan harka qalleeyyii yatiimotaa fi manguddoota gargaarsa hin qabne gargaaruun hojiiwwan ijoo ta'a. Sadaffaan sooma soomunis hojii ijoo kadhannaa kanaa ta'a. Hayyoonni amantii bakka hundatti hawaasa dursuun akkaataa amantii isaaniitti kadhannaa kanam akka adeemsisan ni taasisu. Yaamicham sabaa fi sablammoota hundaaf sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiranii fi uummattoonni biyya teenyaa hundi qabsoon qeerroo Oromootiin geggeeffamu qabsoo haqummaam walqixxummaam olaantummaa seeraa mirkaneessuun bilisummaa dhala namaa kabachiisuu fi sirna dimokiraasii dhugaa ijaaruu akka ta'e hubattanii cinaa akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Uummanni keenya bal'aan akkuma kallattii hundaan wal dhaggeeffachaa gaaffii teenya karaa nagayaatiin gaafachaa jirru kanatti hanga injifannootti mul'ii hidhannee haqa keenyaaf falmachuu akka itti fufnu waliif dhaamna. Waaqayyoon yookaan Rabbiin tokkichi haqa keenya shiraan dhokatee dirreetti nuuf haa baasu. Mirga abbaa biyyummaa keenya nu haa gonfachiisu. Biyya teenya nagaa nuuf haa godhu. Haqa qabnam ni injifannam. Abbootii amantaa Oromiyaa adoolessa 18 bara 2020
adoolessa 12 bara 2012 Finfinnee Oromiyaa.